guyyaan kun guyyaa dargaggootaati. Guyyaan kunis guyyaa Waaqayyoon galateeffannuudha waa'ee laafaafi. She was in the hospital. They're supposed to die. Oh, Mama. Jesus, they got you. Jesus, waaqayyo yommuu deebisu kan inni deebisu personal needii keenyaaf duwwaa osoo hin taane global needii fi itti dabaleeti. Nuuf duwwaa osoo hin taane nuuf barsiisee nama garbaas barsiisuu barbaada. Kana jira paartii tokko amma itti kufnee ilaalla. Kanaaf waaqayyo isa eebbisu.